Maaltu akkas godhe yaada ko? Mukarraa kufe. Hammam ta'eera? 14 buleera. Maayidhanii nu geessi? Leferaa ciisaa ture bultii 14. Fuudhee man baheen kadhatatti geessan jiru isaanoo ciisu jedhanii ni anatti ditee fuudhee bahe. Lafeen cabee jiru? Yaalaniiru waan isaa cabee cabuu namni iddoo kana dachaafattuu kana keessatti. Harka keessan ol fuudhamee gubaa. Maqaa Yesuusiin araarri dhala kanaaf haa ta'u. Ameen. Harki fayyisuu kee dhufee irraa haa buufatu. As kottu baabee. Sochoosuu hin danda'u tasayyuu? Danda'u. Hin danda'u akkasumatti namee jira danda'u. Hayi dhalaa kee. Keessa galu. Liqimsi. Maante ini? Kanser itu. Kanser itu? Isatti yaalamaa ture? Asina qabdittis ture. Hospitaala riferi wanti Phaawulos itti barreessaniifi. Abbaa nama amantaa? Gooftaa araara kee godhiif. Afaan keessaa dhaqe. Liqimsi. Esa qabee jira. Dhiitee jira. Qabadhu harka kee. Gosa dhukkuba qabeeti. Dhiiga Kiristoosiin si keessaa baqseera. 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 Hafuura du'aa sirraa rukuteera. Dhukkubni ilaanne. Nagaan siiteera. Keessa kee ilaalamiiti galataaf deebii godhu. Maal taate? As godhu. Fedhe mucaa kee yaada ko. Sochoosi. Harka keessa si dhukkubu ol fuudhu. Sochoosi. Olis kaas akkas godhu. Ol kaas. Lafee isaa barbaadu. Torban booddee galataaf deebi'aa gotta. Omong setelah gaman juga, apa? Untuk kayu? Galau dekat. Kalau jatuh nama sih gini, dia ni ujung ni, dua kisah. Bahasa pura dia cuma, dapat, dua kisah, ya kisah. Jarmi, ya kesa, daf, argan sebutan, ya kesa. Dente tahu kesa ke? No. Masih jalan. Ibu keluarga mundandi. Keluarga mundandi. No. Dene agensi marzinya ten argan, iga kersosin se kesa agensi. Amin. Amar setelah gamar. Kesa. Natuan nadira kesa. Kerap. Indonesia kan, nela nama yudo kesa. Dan nema uji kisah. Semada maya fura fajina. Arah risiter. Nor. Esa itu ucapan ada. Biar kuatin pagari. Kunci sahaja. Aci borde. Mukadatti na geessetti waggaashan qabamu ishee dhukkuba onnee jedha. Jeejaan qoricha godhatti, allichaa nyaatti, dandeessee gaafa hin baatu, laphee irraa hin nyaata. Ji'a lama kamsa darbee ciibsee kaasanii ji'aan deebisan ammas.
Garaa boqoo kusenaan jedhanii ibsan amma. Hai, afaan keessaati. Egebsi. Araara waan gootuuf ulfaadhu. Hafuura du'aa irraa rukuti. Waan hafuura keetti. Jedhi. Garaa kee si dhiiba ture? Si dhiiba ture? Tuttuqii ilaalaa. Maal ta'e? Laafee? Galateeffadhu taa'e. Kottaa. Lala namoonni jirta garaa ishee ilaalaa. Maal si ta'a? Meeshaa itti qabu. Maal si ta'a? Singapore. Lol. Maal ta'e sammuusaa? Sammuusa gurguddoo rakkatee gaggabdoo qaba ture deebi'ee gara sammuutti deebi'e. Sammuutti deebi'e? Na. Qoricha waan fudhatu qaba? Qoricha fudhata jira. Haayidha afaan kee. Qotatis. Maal keena? Eessaa dhufte? Kayak Indonesia. Masih pada gabus itu kubu. Mana gabus? Raga saya raga kayak Yosite. Amin. Bukan batin kota Nor. Indonesia kuat cuma uang muda wasi kan ikan mujra. Amin. Jadi itu hara anak. Amin. Atapa lain boka itu. Mars itu. Bombi itu kurang nabah, nyan nabah. Boka itu mereka kisi. Jika guyam wakil kan jamade cuma Gaka mana nak kisam? nanya ada. Bombi masih ribas kisam. Rimat tiba. Kontas nut. Ini ada jago kis. Raga se sekesa tu era. Amin. Kai gurra kai syukur milanda. Maksud agama ngapa seduku? Yorola ku pernah nyata turi. Kumna ulah nyata aja pernah nyata. Sambu kofi wala. Amam tahu nanti sekesa bu bombi. Yo bayar durani bayar bamba asin sadet agak pernah timba asin sakasu punya angkot ada sakasu. Bombi masri. Orang kita Yesusen ergama dukkana kana raja sih. Galata awat raga astewan toko berarti nargit. Amin. Iga Kristosin anserra kupera magasa. No rinjur raga sih. Amin. Naga, amma tak kita raga mujur. Injiru. No, galata awat. Warung kanati angkara sumarabu wala ga hisabuan. Kuwa rapa. Barang mereka ada gofta kan furati ati. Baru lama torbusya. Aku nanti tu Kayak sahabat itu, video baru ke, kayak jagir rakat parkit. Afur majiki, demi tadi sih, harga sisi, ya kisah, kodan. Yes, in the name of Jesus. Gadis iga Kristosi. Siya botat tinamani na batay na kargi sulfudan. Rabbi Yesus Kristus. Gadis iga Kristosi taf. Sanggalay gudan si alaman charan si situ hudikin kesa. Tagala masalik charan.
Bahaya biasa. Si abbomeram omna maqaa Yesuusin afurri maajikii kun sagalee guddaan caraani deeme. Daf. Gubat. Humna isa gargaaru jira afuurota addunyaa dukkanaan arga kan biraa argate yoo fuudhime ifa dhumarraayyuu. Jedhamayyuu. Yesuusin lafa waaqarratti ergamaa dukkanaa hideera amma. Dafi godaan keessa daf. Godaan. Yeroo kee dhume gadhisi. Kai. Nagaan sih betul. Markis itu buat turun. Nak apa betul? Lekin sini apa? Jelas itu? Jelas. Senukum? Alkali senar habis. Wanted Ramadan itu resiti victim saya. Amin. Mungkin tidak kita kalangan abi. Kota mantin baru guys saya rukuta. Mantap deh. Ini sama agak datang ini kalau kita bersama Jadi baru ke. Bisa sedang buka absen. Bebe atau apa? Mantap deh. Kau selamat sekali. Apa kemana? Milkat tanit yang kayak itu. Ya sadar dia. Zero mistake. Asgore ini. Tidak kayak itu. Gak ada di biar kota. Ini cukup bis. Wancerinya ke Josun arge. Mana cerita tu ji? Mana? Imak alo jual ke batu. Wanda tu tu kau dah? Wantan deh. Tasumayu? Anda tanya lah. Nourish. Wanish ini mana? Nomor baru. Betul sahaja. Gini tu, bagai bahasa wanti kamu jar. Arge ke lah. Itu mana tu kita lupa. Maka Yesus Kristus ergamon ni setan hoji seratok jatan arraga sani ada taban. Humna ke kan nadab sisa. Finance ke kan nadab sisa. Abju ke kan nadab sisa. Abawa ke yoto seraga share amara. Esa usted kene mereka bode tunde ini. Bode tunde. Jadi mayu. Bode tunde. Jadi mayu. Bode tunde. Jadi mayu. Bode tunde. Wasit hiri reja usirra gargar basi. Amin. Sirra gargar basi. Amin. Hari lang dende lafa durbat iddoo amantaa dur keessaa baatetti binetti akka ta'e bitu waan qophaa'ee jira buteera. Nama guddaa ta'a. Dhimma hojii wajjin kan wal qabatu nama yaaddoo gidduu jirtu kan dhaabatu maal ture? Caasaan madhufe irratti guddachuutu qabuuti gadi na deebisanii jiru. Wargatatti kana fudhadhu. Narraanfatee kanuma ammoo fidii gottee dhuga baatiifis kaa iddoo sirrii. Kan kee eessi jira? Kali mante kot manja kana ise de begani amana Manu matara dise ayama fedha isaa keessatti eessattu jechuu barbaadani asitu ta'e guyyaa 12 asitti jalma raaseeraaf noori galataaf kuttu Nama Waaqayyoo obboleettii ammas dhimma qaalloo hojii wal ilaalatu maal beektaatti jedhanii obboleettiin koo gaggabduu qabdi turtee obboleettii koo sassaabaa isheen gaggabduu qabduu fi mana qaallootti geessaa turre. Fayyiteetti isheen hin fayyine. Asis ikoonomiin kee rukutamaan. Baay'ee deddeebisaan ture gara guutuu Siina sii keera qaallutti mo'achiiseera. Obboleettii kee sii keera. Jireenyi kee irraa kaasee bittillaa'e.
Harka kee kaasii jecha kana duukaa jedhu gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus. Wallaalummaa koof jedhee. Wallaalummaa koof jedhee. Lafa ati hin dhaabanne. Lafa ati hin dhaabbanne. Lafa ati hin jiraanne. Lafa ati hin jiraanne. Dhaabachaa tureera. Dhaabachaa tureera. Har'ammoo. Har'ammoo. Fuula kee dhaabadhu. Fuula kee dhaabadha. Araarriif. Araarriif. Nagaan. Nagaan. Anaafis. Anaafis. Maatii koofis. Maatii koof. Ta'eera. Ta'eera. Bishaan kennu. Galata fidaa sabni gooftaadhaaf. Ol fuudhimee harka kee. Namni mee waraansa cimaan dhannaqee irra jiru jira gooftaan arras irraa adda baase. Namni waa matu hojjetu harka kee irraa adda haa ta'u. Nama 12 gooftaan kaasaa kaasii qabaluun arge. Harka kee calma dhiigoo waa mata itti walitti rukutumee asii gadi baasii olii. Asii gadi baasii olii. Asii gadi baasii olii. Maqaa Yesuus Kiristoos abaarsicha akka kana sirraa harcaase. Mee jaandola payadasa. Nabaya gofra ndakina kuna payado. Raya gasuke pema ibas. Barruun kee kuna ragaase eebba Abrahaama baatu. Eebba Ishaaq baatu. Dhala keef kaasaa fuudhii bahe. Namaas keessa teessee abbaan kee qaamni isaa gar tokko dhukkubsatu kan hin dhaabadhume keessa jiru. Siree jiru. Amma asii ba'ee humna maqaa Yesuusiin deemee dhaqee gototee kaaseera. Bar tokko dhanna isaa du'ee jira. Ija kana bakka nuti asii rifaal godhanii gara Finfinneetti inni immoo hin kadhata baay'ee bakka mana barumsaa barsiisaadha. Saatii muraasa barsiisee yoo ta'u bakka saatii yeroo hunda kadhannaadha Waaqayyo na fayyisaa hin dhaqnu jedhee bakka ijoolleen maatiin bakka hundi keenya cinqeerra jirra baay'ee bakka inni amma ergamaan abbaa koo deemeera. Waraanu ta'eeraa fi waan irratti hidhamee jira irraa hiikeera. Galataaf kottu waa isaaf. Galataaf illee gooftaadhaaf. Fiigiitii ishee baatee waa meeqattu? Isheen tokko kottume. Eessaa dhuftanii isin? Guurii. Si buna ijoo jala jechuudha. Lamman keessan as gottaame. Kan kee manni kee nagaadha? Gaa'illi kee akkam? Nama Waaqayyo ani kana jechuus hin danda'u. Dubbachuufis illee natti ulfaataa baay'een illee eegaa ture yeroo isheen teessu. Maalati ariifadhu kee harka kee kaasii. Maali gaamaa lammatiin maaliif anaan gufuu natti taatee sosobaa ture nama rachitaan illee na argu. Isheen gaafuma heerumtee deessee ijoollee lakkuu deessee waggaa 17 guutuu qoricha gaggabdoo liqimsiti. Isarratti iyyuu baqaadheen gadda kanaanii haalli biyya keenyaa baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen qalamanii dhumaniiru. Mucaan durbii gootillee balbala duratti du'ee isuma keessaatiin kottuu laqqamte keessaa iddoo kadhataa baay'eetu jira. Anis bakka galfiin dhabee si bira dhufuuf harki koo hirruudha. Wanti yaadee kakuun koo kakatamaa dhagaruu bira ga'uuf yeroo isaa hin barre. Amma ariifadhee si bira ga'ee dhufee si fudhadhee mana qorichaa si geessuu hin danda'u. Kottaa daraa jedhee tan sossobee Waaqayyoon irratti kadhadhee Waaqayyo guyyaa kaleessaa addunaan naagee qoricha baay'ee baattee jirtee gargaran liqimsiin bultee sodaachaa deemaa dhuftee. Amma waan 5 irraa fayyiti. Tokko dhibee baattu irraa fayyiti. Lammaffaa gaa'ila ishee irraa fayyiti. Sadii ikoonoomii ishee irraa fayyiti. Isa lammaffaa immoo waan lama ministeerradhaan hin dubbadhu namoonni as keessa jirtan hundumtuu harka keessa irraa fuudha. Akkanaan jedha Hafuurri Waaqayyoo nama haa jedhee mana kana kottee isaa fuudhee ol galchee guyyaa 7 asitti gumaan baasaaf naaf. Ibiddi sin duukaa har'a galu jira. Sansalata abarsa ciree warra amananirra.
Qabi. Na ilaalame obboleettii koo asii kaatee achi gaafa muka sana bukkee geesse naa ishee mucaa baattu kana bukkee geesse waaqayyoos akka namaadha itti as deesse. Akkasiin jedhee hidhaa kee hiikeedha. Harka keessan ol fuudhaa waaqayyo waaqadha. Isheen qabate namni amantan 42 takkaallaa wayii qaqqabeetti. Achi daa'im baay'ee mancannaqam. Afuurri koo gaafa churchiin hangalu baay'ee nu boqota ture. Yeroo dhufu jechuudha nagaan argadha. Qaammee gaafa sadii lafa kanatti dhufe isiniin jirtan jimaata guyyaan isaa nagaadhaaf caaltunis keessa jirti. Wanta waaqayyo gaddaaf qopheesse gammachuutti jijjiireera jedhe. Mi'aa lafa kanaa qabu. Arra garuu sasirriin dallane maaliif beektu? Ishee aman sossobaa jira waan ta'eef. Ammoo deemtee gammadeetta? Dhukkuba ishee caalaa gaggabdoo qoricha isheen liqimsitu caalaa abbaa manaa irratti kan biraa dhukkubbi gaggabdoo qorichi jira gaa'illi kan biraan jira. Amma ija koon arge gan seenaa isaanii gaama seenaa sii kaatee gungumuu jalqabdu natti muu jalqabe kan nama biraa dubbachaan kan see dubbadhu. Bishaan kana gooftaan immoo adabee misiraachoo gurguddaa fidanii adduuftu. Seenaa ishee geeddaramu. Dhugitaa'i of ilaalchisii dhibeen tokko iyyuu irraa kaasee sirra hin jiru. Ariirraan kenkee lapheen ishees jireenyi ishees gooftaarraa fagaateera already. Akka kee kaasee na duukaa waan hin jedhu jedhee obboleettii koo gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuus. Arraa kaasee. Biyya lafaa. Seexan. Hojii isaa hundumaa. Ganeera. Akka ati fayyistu. Akka ati du'aa kaastu. Amaneera. Jireenyi koos geeddarameera. Maqaa koo. Galmee jireenya keetii irratti. Naaf caafi. Ameen. Galateeffadhaa fi guddaa. Miila keessanii naawwadhaa. Manni kun nama meeqa boqochiisa? Hunduma boqotaa jira? Lafa kanarra kan naawwatu kaasaan akka falamuuf. Nama miilli isaa ariifatee eebbatti ba'u jira. Beelattis, rakkinattis, ari'atamattis, jibbamuttis namni 45 arraa kaaseetu wayiin mallattaa mana kanaan badu. Akkasiin jedhu hiyyummaan sirraan caasasa. Jaamummaan sirraa rukutas hin jedhu. Ilaa ani nan ilaala waan namoota baay'eetu balleessaa ture gaafa si bukkee ga'u bada. Isiniif ta'eera.